Oduuwwan guyyaarraa yoo dhageessan gaariidha jedhee yaade isiniif qindeessan isiniif dhiyeessa daawwattoota keenya jalqabarraa mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan itti aansuudhaan immoo bal'ina isaattan darba. Oduu keenya jalqabaatiin dura taa'aa TPLF kan ta'e Dabratsiyoon Gabramikaa'el gamtaa Afrikaatiif xalayaa barreesseera. Xalayaa barreesse kanaanis boordii filannoo Itoophiyaa komate. Xalayaan kun maal jedha? Bal'ina isaa kan dhageessan ta'a gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo hagammaatti ogeeyyonni fayyaa Itoophiyaa keessa jiran 80 ta'an akka hidhamanis beekame. Dhimma kanarraas bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu keenya guyyaarraa keessatti dhimmoota nama isiniif kaasee fi kan biroo bal'ina isaa dhageessu isin immoo chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarra gara bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin durataa adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin ABUT kan ta'e Dabratsiyoon Gabramikaa'el boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa beekamtii seera qabeessummaa ABUT haquu isaa waliigaltee Piriitooriyaa bara 2022 mallatteeffame kan cabsudha jechuudhaan gamtaan Afrikaa akka gidduu seenu gaafate. Dabratsiyoon xalayaa caamsaa 15 dura taa'aa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mohammad Ali Yuusufitti barreessaniin murteen boordiin filannoo Itoophiyaa caamsaa 14 beekamtii seeraa paartichaa haquuf dabarse bu'uura waliigaltichaa balaadhaaf kan saaxilu akka ta'e akeekkachiisan. Gochi kun bu'uurarraa seera qabeessummaa fi amanamummaa waliigaltee Piriitooriyaa kan cabsudha kan jedhe Dabratsiyoon Gabramikaa'el murtee kana tarkaanfii gama tokko mootummaan federaalaa dhimma siyaasaa akka dhimma bulchiinsa teeknikaa gochuuf fudhate ta'us ibsan. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa addi bilisummaa uummata Tigraay yeroo ji'oota 3 kennameef keessatti tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhachuu dhabuu eeruudhaan caamsaa 13 bara 2025 irraa kaasee beekamtii seera qabeessummaa isaa haquu beeksiseera. Boordichi ulaagaalee labsii lakkoofsa 1332 muraa 2016 kan paartilee siyaasaa haala addaatiin galmaanii fi waraana keessa hirmaatan yeroodhaaf akka galmaan hayyamu jalatti eeraman raawwachuu dhabuu isaatiin murtiin kun irratti darbuus ibseera. Haa ta'u malee addi bilisummaa uummata Tigraay seera qabeessummaa waraana Tigraayin dura qabu argachuu akka barbaadu eeruudhaan galmee haala addaa boordichi dhiyeesseef akka hin fudhanne ibse. Boordiin filannoo biyyoolessaa jalqaba beekamtii ABUT kan haqe amajjii 2021 yeroo waraanni Tigraay gaggeeffamaa turetti yoo ta'u boodarra garuu bara 2024 irra deebii yeroodhaaf beekamtiin laatamee fiitu ture. Haa ta'u malee addi bilisummaa uummata Tigraay adeemsa beekamtii laachuu boordichitti deemaa jiru bu'uura waliigaltee Piriitooriyaa kan faallessudha jechuudhaan morme. Dabratsiyoon xalayaa isaanii irratti waliigaltee Piriitooriyaa irra keewwata 3 fi 10 caqasuun gochi mootummaa federaalaa waadaa nagaa cabsuu qofa osoo hin taane itti yaadanii amantaa fi tattaaffii araaraa balleessuu akka ta'e ibse. Xalayaa isaanii keessatti gamtaan Afrikaa tarkaanfiiwwan hatattamaa 3 akka fudhatus gaafachuudhaan waldhabdee beekamtii seeraan walqabatee uumame gidduu seenuun gamtichi walgahii paanaalii olaanaa rifachiisaa akka waamu dhimmichas ajandaa maree nageenya gamtaa Afrikaa irratti akka galchu akkasumas haga qajeelfamni gamtaa Afrikaa sirrii ta'e kennamutti murtee boordiin filannoo biyyoolessaa dabarse akka goramuuf mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka godhus gaafate. ABUT paanaalii gamtaa Afrikaa kan waliigaltee Piriitooriyaa taajjaballee beekamtiin paartichaa durii akka deebi'uuf yaada dhiyeessuus eereetu ture. Haa ta'u malee paanaalichi yaada sana hojiirra oolchuuf irra deebi'ee walitti hin qabamne. Ministeerri fayyaa bakka bu'oota waldaalee ogeessota fayyaa waliin mari'achuu ibse. Lakkoofsa ogeeyyii fayyaa hidhamanis hagammaatti 80 gaheeraa jedhame. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa hooggansaa fi bakka bu'oota waldaalee ogeessota fayyaa waliin haala yeroo kenniinsa tajaajila fayyaa fi dhimmoota ogeessaa irratti kaleessa caamsaa 8 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo lammaffaa marii gaggeessuu beeksise. Marii kanarratti haala gaaffileen ogeessota fayyaa karaa sirrii fi seera qabeessa ta'een dhiyaachuu danda'an irratti mari'atamuus ibsameera. Kanaanis hawaasaaf haala naamusa ogummaa eegeen tajaajila fayyaa osoo addaan hin citiin kennu itti fufuun barbaachisaa akka ta'es eerame. Mootummaanis qooda fudhattoota hunda waliin marii sadarkaan gaggeessaa jiru kun itti fufiinsa mirkaneessuun qormaata waloo irratti furmaata waloo barbaadu caalaatti walitti dhiyeenyaa fi tumsaan hojjechuu waliigalteerra ga'amuun eerame. Kun kanaan otoo jiruuti ogeeyyii fayyaa kaffaltii madaalawaa fi haala hojii mijataa gaafachuun lagannaa hojii eegalanii wal qabate lakkoofsa ogeeyyii fayyaa to'annoo jala oolanii 80 ga'uu qindeessitoonni sochii kanaa Addis Istaandarditti himan.
Lagannaa hojii ogeeyyonni fayyaa torban kana keessa eegalanii wal qabate ogeessonni hedduun hidhamaa fi doorsisni irra gahaa jiraachuu gabaafamuun isaan ni yaaddatama. Isaan keessaas ogeeyyii fayyaa 3 kolleejjii meedikaala Miliiniyeemii Hospitaala Phaawulos keessatti hojjetan hidhamuun ni yaaddatama. Dhaabbanni mirga namaatiif falmu Amnesty International immoo gama isaatiin naannolee Itoophiyaa hedduu keessatti humnoonni nageenyaa ogeessota fayyaa hidhaa jiru jechuudhaan tarkaanfii hojjettoota fayyaa hojii dhaaban irratti fudhatamaa jiru balaaleffate. Amnesty Internationaliin waajirri ba'aa fi kibba Afrikaa ibsa addatti Addis Istaandardiif ergeen deebii mootummaan sochii kanaaf kenne adeemsa ukkaamsaa bal'aa kan calaqqisiisu ta'uu ibsuudhaan dhaabbatichi pirezidaantii waldaa ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa Yoonaataan Daanyaachaw caamsaa 4 to'annoo jala ooluu isaa beeksise. Ministeerri fayyaa gama isaatiin lagannaan damee fayyaa keessatti raawwatamu seeraan dhorkaa ta'uu ibsuudhaan ogeessota hojii lagatanii jiran hojiitti akka deebi'an kanneen didan irratti ammoo tarkaanfiin seeraa akka fudhatu ibsuudhaan kamisa galgala ibsa baaseetu ture. Ministeerichi ibsa kanaan imaammataa fi tarsiimoo fayyaa bocuun tajaajila fayyaa qulqullina qabuu fi haqa qabeessa ta'e hawaasni akka argatu taasisuu abbummaa hawaasaa mirkaneessuuf ciminaan hojjetamaa jiraachuun isaa dhugaa hin haalamnedha jechuudhaan ministeerichi beeksise. Dameen fayyaa tajaajila hawaasummaa haala kamiinuu gonkumaa addaan cituu hin qabu kan jedhe ibsi ministeerichi baase kun tajaajilli eegumsa fayyaa idilee jeequmsa yookiin gufuu tokko malee kennamaa jira jedhe. Haa ta'u malee guyyoota muraasa darban dabalatee dhaabbilee tokko keessatti tajaajilli fayyaa gufachuu amanuudhaan hojjettoonni fayyaa hojii dhaabuu isaanii odeeffannoo sobaa miidiyaa hawaasaa irratti naanna'uu fi shira namoota dhuunfaa muraasa xaxaniin kan uumame ta'us ibseera. Ogeeyyii fayyaa kolleejjii yookiin dhaabbilee fayyaa tokko keessatti hojjetan sagantaa hojii idilee isaanii irra akka hin jirre odeeffannoo arganneerra kan jedhe ibsi ministeerichaa kun ogeeyyii fayyaa kunneen hedduun isaanii odeeffannoo sobaatiin dogoggorfamanii gariin ammoo yaada hamaa qabanidha jechuudhaanis ministeerichi beeksise. Ministeerichis ogeeyyii fayyaa iddoo hojii isaaniitti argamu hojii idilee isaanii raawwachuu fi dhimma isaanii qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessuun akka irraa eegamu ibsuudhaan obsi mootummaan dhimmicha furuuf qabu daangaa qaba jechuudhaanis akeekkachiise. Oduu xumuraatiin boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa 7ffaa dhufuuf hojiin buufataalee filannoo karaa sirna dijitaalaatiin galmeessuun marsaa 2ffaaf eegaluu beeksise. Boordichi filannoo biyyoolessaa dhufuuf qophii adda addaa gaggeessaa akka jiru ibsuudhaan filannoon kun kan kanaan dura gaggeeffaman caalaa bu'aa qabeessa akka ta'uu fi akka yeroon barbaadutti ammayyeessuuf hojjetamaa akka jiru hubachiise. Qooda fudhattoonni fageenya isaaniin haala teessuma lafa isaaniin beekamoo akka ta'an akkasumas filattootaan mijataa fi dhaqqabamaa akka ta'an dabalataanis akkaataa seeraatiin hundeeffamuu isaanii mirkaneessuu fi odeeffannoon haala guutuu ta'een qindeessuun barbaachisaa ta'uunis ibsame. Kanaanis iddoo sirrii buufataalee filannoo itti argaman teekinooloojii GIS fayyadamuudhaan hojii karaa XY koordineetii adda baasuu fi galmeessuu hojjetamaa akka jirus akeekeera. Marsaa jalqabaatiin naannolee Sidaamaa, Dirree Dawaa fi Harar akkasumas naannoo kibba Itoophiyaa keessa godina Geediyoo buufataalee filannoo 3,495 irratti galmeen XY koordineetii akka raawwates ibseera. Dabalataanis marsaa lammaffaan ammoo naannolee kibba Itoophiyaa, giddugaleessa Itoophiyaa fi kibba lixa Itoophiyaa akkasumas naannoo Oromiyaa keessa godina Jimmaatti buufataalee filannoo 9,643 caamsaa 3 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa eegalee galmeen gaggeeffamaa akka jirus ibseera. Marsaa itti aanu galmeen buufataalee filannoo naannolee akka Somaalee, Affaar, Beenishaangul Gumuzii fi Gaambellaatti caamsaa 25 bara 2017 kan eegalu akka ta'es naannoo biyyattii hafan keessatti ammoo waxabajjii 2017 irraa eegalee hojiin buufata filannoo XY koordineetii irratti galmeessuu akka raawwatamus eereera. Egaa daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraan walitti deebinutti nagaan tura.